raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Akkam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar lafa jirtanitti nageenyi keenya ulfinaa isinaa ga'u. Sagantaa keenya har'aa roobii galgalaa qabannee dhiyaanneerra. Turtii si waliin taasifnu jalqaba irratti oduu isin dhageessifnee ittaasuudhaan qophii seenaaf seexas kan isin biraan geenyu ta'a. Har'a guyyaan hagayya 26 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatitti. Akka warra alaasitti immoo harri fulbaana 1 bara 2021 ji'a 9ffaa eegalleerra jechuudha. Jidduutti muuziqaa isin affeerrus ni qabna. Kan isin waliin turu ani Gurmeechaa Gammachuuti. Amma kallattumaanaan gara oduutti darba. Godina Shawaa Lixaa aanaa aadaa Bargaatti namoonni nagaan mana hidhaatii baafamuun rashanaman. Gumiin waaqeffannaa addunyaa dhimma irreecha akka lakkoofsa Habashaa bara 2014 ayyaaneffatamuuf abbootii gadaarraa iftoomina hojii gaafate. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyatti amma tokko tokkoon isin dhageechisa. Namoonni bakkeewwan garaagaraatti ukkaanfamuun godina Shawaa Lixaa aanaa aadaa Bargaa warshaa simintoo Daangotee keessatti hidhamanii turan achi keessaa baafamuun rashanamuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekanii fi eenyummaa isaanii ibsuu hin barbaanne raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Mooraa warshaa simintoo Daangotee keessa manni hidhaa lafa jalaa fi dukkanaallee akka jiru ragaa bahaniiru. Maddeen keenya akka jedhanitti namoota to'ataman hedduutti huccuu poolisii kora bittinneessaa Oromiyaa itti uwwisuun mooraa warshichaa keessaa baasanii gandoota ulaa goraa fi biyyoo wagiddii keessatti rashanuu ibsaniiru. Namoota ajjeefaman keessaa tokko obbo Yoomiyyuu Gonfaa abbaa ijoollee 3 yoo ta'an magaalaa Holotaa keessatti mana nyaataa dhuunfaa isaanii banachuun hojjechaa akka turan himame. Namni biraan obbo Dhaabaa Tulluu jedhaman dhalataa aanichaa yoo ta'an akka waan waraana bilisummaa Oromoo ta'anitti uffata poolisii itti uwwisuun shanee ajjeefne jedhanii reenfa isaanii goodatti gatuu jiraatan naannichaa ijaan argan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Namoonni kunneen gaafa qabaman waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun shakkamtan jedhee poolisiin akka to'atee dubbatu. Gabaasa kana kan qindeesse Wabii Waaqoti. Gumiin waaqeffannaa addunyaa dhimma irreecha bara 2014 ilaalchisee ibsa hagayya 25 bara 2013 baaseen uummanni Oromoo waggoota 1000maaf ayyaana irreechaa biyya ofii keessatti kabajachaa turuu ibsuun waggoota 30 darban kana ammoo biyyoota alaattis bakka Oromoon jiru hundatti irreecha kabajuun aadaa ta'aa dhufuu ibseera. Irreechi birraa waggoota dhiyoo kana keessa keessattuu irreechi Bishooftuu fi Finfinnee iddoo Oromoonni itti wal argan, wal baran, tokkummaa ofii itti cimsanii wal jajjabeessan ta'uu irra darbee turistoota biyya biraa hawwate ija miidiyaa addunyaa seenee jiraachuu ibsa. Kabajaan ayyaana irreechaa Oromoo qofa osoo hin taane ayyaana guddicha dachee Afrikaa irratti kabajamu kan namoonni miliyoonan irratti hirmaatan ta'uu ibsuun ayyaanni kun Oromiyaa, Itoophiyaa fi Afrikaadhaaf simboo guddaa qaba jedheera. Ayyaana irreecha Bishooftuu fi Finfinnee kan ayyaantuudhaan mari'atee guyyaa isaa qabu kan qindeessuu fi itti gaafatama isaa qabaachaa ture galma tokkummaa abbootii gadaa Oromoo ta'uu ibsuun waggoota darban keessa abbootiin gadaa Oromoo hundi keessattuu abbootiin gadaa Tuulamaa gahee guddaa bahaa turaniif kabaja guddaa qabnaaf jedheera. Ibsichi hojii gadaa deebisanii ijaaruu cinaatti irreechi guddatee akka addunyaan dhageessu taasisuu keessatti qoonni abbootii gadaa guddaa waan ta'eef galata qabdu jedheera. Kabajni ayyaana irreecha Finfinnee waggaa 150 oliif mootummaadhaan dhoowwamee ture yeroo jalqabaatiif bara 2011 yookiin bara 2019 irreeffatamuun isaa seenaa uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qabaachuu ibsuun uummanni Oromoo kabaja ayyaana irreecha Finfinnee kanaaf bakka guddaa kennee kabajuudhaaf hawwii fi abdii guddaa qabaa jedha ibsichi. Haa ta'u malee bara 2020 mootummaan Itoophiyaa COVID-19 sababeeffachuudhaan uummanni hedduminaan walitti bahee akka hin irreeffanne daangesseera jechuun dhukkubni COVID-19 biyya sana keessatti ayyaana irreechaa qofa kabajuu dhoowwee jedha. Ayyaanonni biraa kan akka ayyaana masqalaa fi cuuphaa dhukkuba kanaan osoo hin daangeffamin guutuu biyyattiitti kabajamuu ibsuun gaafa mootummaan hiriira deeggarsaa baafatus COVID-19 osoo sababa hin ta'in namoonni kuma hedduun Finfinnee fi magaalota birootti ba'aa
turaniiru. Irreecha uummataa kan eenyumtuu bahee irreeffachuu danda'utti mootummaan daangaa godhee akka cidhaatti waraqaadhaan waamuun aadaa Oromoo keessatti hin jirreen hojjetamuu ibseera. Gumiin waaqeffannaa addunyaa galma tokkummaa abbootii gadaa Oromootiif dhaamsa dabarseen akkuma yeroo kamuu godhamu yeroo gabaabaa keessatti guyyaan irreechi Finfinnee fi Bishooftuu bara 2014 uummataaf ifa ta'uu akka qabu uummanni Oromoo dhukkuba COVID-19 ittisuuf of eeggannoo barbaachisu godhee daangaa tokko malee ayyaana isaa kabajachuu akka danda'uuf dantaan uummataa akka eegamu abbootiin gadaa akkuma bara 2020 ejjennoo cimaa ta'e qabatanii uummata ofii beeksisuu dhabuun namni irreecha irraa akka hin daangeffamne abbootiin gadaa haala jiru hundumaa uummataaf ifa godhanii gama uummataa dhaabbachuudhaan ayyaanni irreechaa akka milkaa'u abbootiin gadaa Oromoo gama uummataa goruu dhiisanii gama mootummaa goranii yoo uummanni akka hin irreeffanne danqaa kaa'an uummanni isaan dhaga'uu dhiisee ofii isaatiin manguddootaan durfamee irreecha ofii kabajachuudhaaf qophii akka godhu gaafateera. Gabaasa kana kan qindeesse Wabii Waaqoti. Biyyoota Afrikaa namoonni bakka buuteen isaanii dhabaman keessaa Itoophiyaan adda duree ta'uun ishee dhagahame. Biyyoota Afrikaa keessatti lammiilee 44,000 ol bakka buutee isaanii dhabamuu mirkaneeffadheera kan jedhu dhaabbanni fannoo diimaa idil addunyaa ICRC. Biyyoota Afrikaa harki olaanaa dhabamni namoota itti galmaa'an keessaa Itoophiyaan ishee tokko ta'uu beeksiseera. Dhaabbatichi namoota bakka buuteen isaanii dhabaman jedhaman keessaa harki 82 biyyoota Afrikaa walitti bu'iinsi keessatti hammaate 7 kanneen akka Naayijeeriyaa, Ethiopia, Sudan Kibbaa, Libiyaa, Democratic Republic Congo fi Cameroon keessaa akka ta'an Africa News gabaaseera. Impaayera Itoophiyaa keessatti lammiileen mirga isaaniitiif cichanii falman as buutee isaanii dhabamsiisuun waan haaraa ta'uu baatullee bara dhiyoo keessa garuu bifa adda ta'een Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman dantaa fi mirga saba isaaniif osoo falmanii qe'ee isaanii fi to'annoo seeraa jalaa butamanii as buuteen isaanii dhabamaniiru. Gabaasni kun kan Liiban Jaarsoti. Suudaan Kibbaa tajaajila intarneetii daangaa biyyattii keessatti adda kutuun himame. Wareegama lubbuu lammiilee 400,000 olii booda biyyi alaabaa ishee adoolessa 9 bara 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti ol kaastee Juubaa irratti mirmirsite Suudaan Kibbaa hiriira mormii Saalvaa Kiir dabalatee qondaalonni biyyattii aangoo akka gadhiisan gaafachuuf hagayya 30 bara 2021tti waamamee ture hordofuun guutummaan daangaa biyyattii keessatti tajaajila intarneetii adda kutuun himame. Riphee loluurraa gara pirezidaantii Suudaan Kibbaatti kan dhufe Saalvaa Kiir hiriira mormii sirna bulchiinsa isaa mormu garee People's Coalition for Civil Action jedhamuun yaamameen wal qabatee tajaajila intarneetii fi dhaabbata raadiyoo tokko cufsiisuu gaazexeessitoota rogeeyyii fi namoota hiriiricha qindeessuun shakkaman hedduu hidhaatti akka darbataman taasisuu Suudaan Tribune wiixata galgala gabaaseera. Qondaalonni Suudaan Kibbaa garuu gaaffilee cufamuu intarneetiin wal qabatee ka'aniif intarneetiin cufamee otoo hin taane rakkoo teeknikaatu nu mudate jechuun kakatanillee saayitiin tajaajila intarneetii hooggan Blocknet garuu intarneetiin daangaa Suudaan Kibbaa keessatti adda cituu mirkaneeffadheera jechuun toora Tiwiitarii isaa irratti beeksiseera. Pirezidaantiin biyya bulchu keessatti nageenyaa fi tasgabbii waaraa fiduu dadhabee guyyuudhaan dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasisaa jiru Saalvaa Kiir daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa yeroo dhufetti filannoo biyyaalessaa biyyattii jajaniiru jechuun miidiyaaleen Itoophiyaa oduu jabduu godhaniin afarsaa turaniiru jechuun kan gabaase Liiban Jaarsoti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Ambo gubbantita mogorirantita salale gubbantita gindo gubbantita foli gotan naturgai foli kero naturgai adum biyor manitu olilalen daddabe atormana manatu ormiato jeden daddabe armeto jeden daddabe Ada Oromia si male jiradu ananiya Harme Oromia si male jiradu ananiya Ushururu kero mata guduru mortu gantu biyana mabasa duru Udotis kenjirate ola sardini nyatu
yoo tokkummaa qabaanne gadeen hin sunnaantu yartuun hin sunnaantu. Itti taatu akkamii farda akkam ishii godhu laata utuu Oromiyaan deesse Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna, Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin seenaa hayyuu Oromoo Baaroo Tumsaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Haga xumuraatti nu waliin turaa isin affeerra. Qopheechaan qophii tanaa Duubee Wayyeessati, kan isin biraan ga'u moo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Baaroo Tumsaa ogeessa faarmaasii, ogeessa seeraa fi rogeessa sabboonaa Oromoo kanneen adda bilisummaa Oromoo hundeessan keessaa nama adda durummaan beekamu. Baaroon nama sabboonummaa Oromoo bifa aadarraa bifa siyaasatti jijjiire jedhamee beekama. Baaroon kan dhalate bara 1938 akka lakkoofsa Awurooppaatti kutaa Wallagga Durii Boojjii Karkarroo bakka jedhamutti. Baaroon abbaasaa obbo Tumsaa Silgaa fi haadhasaa aaddee Naasisee Cirrachoorraa yoo ta'u, maatiin lamaanuu ijoollummaatti irraa du'an. Kanaafuu kan isa guddise obboleessasaa hangafa Qees Guddinaa Tumsaati. Qees Guddinaa Tumsaa mataan isaanii nama Oromoof jiraatee Oromoof du'e seenaa guddaa nama qabanidha. Kan isaanii yeroo biraa itti deebina. Baaroon obbolaa dhiiraa lama Guddinaa fi Nagaasaa akkasumas obboleettii Raahel jedhamtu qaba ture. Baaroon barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa Naqamteetti, sadarkaa lammaffaa ammoo Bishooftutti baratee qabxii olaanaadhaan Yuunivarsiitii Finfinnee kan bara sana Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee jedhamee beekamu lixee barnoota faarmaasiitiin eebbifame. Achiin booda immoo hiriyoonni isaa Dhinsaa Liphisaa yookiin Abbaa Joobirii fi Baqqalaa Nadhii seera akka baratu waan isa kakaasaniif achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti seera baratee digirii LLB fudhate. Jarreen lamaan Baqqalaa Nadhii fi Dhinsaa Liphisaa namoota biyyattiin damee seeratiin horatte keessaa adda dureen beekamoo turan. Jarreen lamaanuu miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa turan. Baaroo Tumsaa completed primary education and a part of his secondary education in the town of Naqamtee Wallagga and the latter in Bishoftu Shawaa. Qorannoon Baaroon digirii isaa lammataatiif barreesse kan aangoo qooduu fi biyya ijaaruu jedhu ammalleen qorannoo jabaa gaafii sabootaa fi sablammoota biyyattii deebisuuf kan irratti xiyyeeffatamuu qabu akka ta'e hayyuuleen ni dubbatu. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa kan bara 1966 akka lakkoofsa Awurooppaatti hundaa'e barattoota Oromoo bara sana Yuunivarsiitii Finfinnee turan hedduu hawwatee ture. Isaan keessaa Baaroon nama tokko ture. Baaroon si'a sana dura taa'aa waldaa tokkummaa barattoota Yuunivarsiitii Itoophiyaa ture. Erga hoomii lammii kodiina gabbar boolaa qallee kuchee nyaachuu barre erga hoomii lammii kodiina gabbar. Baaroo waliin kanneen barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee keessa turanii fi waldaa Maccaa fi Tuulamaatti olaantummaan hirmaatan keessaa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir, Ibsaa Guutamaa, Mokonnin Galaan, Xahaa Abdii fi isaan muraasa turan. Baaroo faati egaa kan gaafa waldaan Maccaa fi Tuulamaa sirna nafxanyaatiin rukutamee hooggantoonni isaa kaan hidhamanii Maammoo Mazammir du'aan adabamu, kanneen adda bilisummaa Oromoo hundeessanii Oromoon qawween malee mirga isaa argachuu hin danda'u jedhanii kan qabsoo hidhannoo gaggeessuuf murteeffatan. Baaroon wayita hoogganaa barattoota Yuunivarsiitii turetti battala paarlaamaan Haayila Sillaasee walgahii gaggeeffatutti hiriira barattoota gurmeessee dhaadannoo lafti kan qotee bulaa haa ta'u jedhu qopheessisee barattoota galma paarlaamaa fuulduratti baase. Baaroon ilmaan Oromoo qaroo akka sabni isaanii qubattootaa fi koloneeffattoota nafxanyaatiin lafti isaa irraa fudhatamee mirgi isaa sarbamee qabeenyi isaa saamame warra haalan hubatan keessaa nama tokko ture. Dhaadannoon lafti kan qotee bulaa haa ta'u jedhu kan Baaroo fi waayilloonni isaa qabatanii paarlaamaa Haayila Sillaasee fuulduratti hiriiran sun
boodarra dhaadannoo warraaqsaa isa hin irraanfatame ta'ee erga dargiin aangoo qabateelleen kan sirna fiwudaalaa hundeen buqqise ta'uunsaa kan dagatamuu miti. Labsiin lafa abbootii lafaa naafxanyoota harkaa baase oggaa labsamulleen baaroon labsiisan barreessuun akka hiriyaasaa Zagayyee Asfaawu gargaare buleeyyiin adda bilisummaa Oromoo hundeessan ni dubbatu. Ebbisa addunyaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan darage badodil gaasaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan darage. Bara ijoolleen Oromoo sochii barattoota yuunivarsiitii adda durummaan hooggananii lafti kan qotee bulaati jedhanii barattoota saboota biroo keessaa ba'an of duukaa hiriirsisan sana keessa ummanni Oromoo lafa isaa irratti mirga dhabee bulchiinsa gabrummaa jalatti akka lammiitti osoo hin taane akka orma dhimma isaa irratti mirga kamiyyuu hin qabnetti lakkaa'amee qabeenyi isaa saamamaa hiraarfamaa fi tuffatamaa ture. Qabsoon baaroo fi waayiloonni isaa taasisan yeroo gabaabaa keessatti warraaqsa mootummaa Hayilasillaasee gaaga'e uumee kallattii maraan biyyattii keessatti babal'ate. Mootummaan Hayilasillaasees yaaddoon muddamee tarkaanfii tokko fudhatulleen hafuura warraaqsaa dhiibee dhuferraa hafuu hin dandeenye. Qabsoon baaroo fi hiriyoonni isaa hirmaannaa waldaa maccaa fi tuulamaarraa ka'ee hanga mootummaa jijjiirutti taasisan jijjiirama Oromoon barbaade fiduu haa baatu malee sirna fiwudaalaa garagalchee hacuuccaa sirni gabbaarii uummattoota irratti fe'e irraa buusee jijjiirama addaa boqonnaa seenaa haarawaa galmeessisuu danda'eera. Baaroon qabsaa'aa seena qabeessa Maammoo Mazammir waliin hoggaa waldaa maccaa fi tuulamaa keessatti hirmaataa ture dammaqiinsa uummataa ol kaasuudhaan gumaacha guddaa akka godhe buleeyyiin ni himu. Baaroon uummata gurmeessuu irratti kennaa addaa qaba ture. Baaroon bara 1966 akka lakkoofsa Awurooppaatti barnoota yuunivarsiitii akka xumureen hojii kan jalqabe ministeera fayyaatti itti gaafatamaa damee faarmaasii ta'uudhaan ture. Wayita sanatti seenaa fi seera hojiin faarmaasii biyya Itoophiyaa keessatti ittiin hojjetamu akka jirutti jijjiiruu danda'eera. Faarmaasiin Itoophiyaa hanga har'aatti seera inni ittiin hojjetu bu'uura isaa dura kan qopheesse baaroo ta'uu isaa dhaabbanni faarmaasii ragaadha. Baaroon yeroo muraasa booda yuunivarsiitiitti deebi'uun barsiisaa faarmaasii fi barataa seeraa ta'uun qorannoo isaa itti fufe. Baaroon akka barsiisattis akka barataattis hoggaa yuunivarsiitii Finfinneetti deddeebi'e sana barattoota gurmeessuu fi siyaasa barsiisuuf haalli mijateef. Baaroon gochaa gaarii faarmaasii Itoophiyaa keessatti hojjeteen hariiroo fi qunnamtii gaarii waldaa maccaa fi tuulamaa keessattii fi paarlaamaa biyyattii fi waraana biyyattii keessatti qabaachaa tureen muuxannoo argatetti dhimma ba'uun adda bilisummaa Oromoo hundeessuuf haala mijeesseera. Waaqoo guutuu iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani. Bara 1967 akka lakkoofsa Awurooppaatti waldaan maccaa fi tuulamaa yommuu cufamu mootummaan Hayilasillaasee murtii du'aa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir irratti raawwatee Jeneraal Taaddasaa Birruu ammoo galamsootti akka hidhamu godhee hoogganoota hafan wayita tamsaasetti gucci sochii bilisummaa akka hin dhaamne gochuu irratti ga'een baaroo tumsaa hedduu olaanaa ture. Barattoota Oromoo gumii wal barraa jalatti walitti qabuun akkasumas waldaa dhidheessaa jedhamu ijaaruun maccaa fi tuulamni akka hin banne godheera. Waldaa dhidheessaa baaroon hundeesse keessa hayyoota kutaa adda addaa Oromiyaa keessaa ba'an hedduutu ture. Oromoota ijaaruun barsiisuu fi siyaasan akka dammaqan gochuun bu'aa guddaa qabaachuu isaa kan hubate baaroon manneewwan hedduun gurmaa'anii Oromoota golee Oromiyaa hunda keessaa walitti fiduun rakkoo uummata isaanii akka mari'atan bu'uura hundeesseera. Yuunivarsiitii keessatti sagalee diddaa gabrummaa Voice Against Tyranny qopheesse barattootaa fi Oromoota miseensota waldaa maccaa fi tuulamaa faca'anii fi dhokatanii jiraatan gargaaruu fi jajjabeessuun illee hojii isaa ture. Ambishee garbaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani. Bara 1972tti afaan Oromoo qubee laatiniitiin barreessuuf hirmaanni dubbii yookiin giraamarri isaa qoratamee akka barreeffamu gochuuf Hayilee Fidaa fi Abdullaahi Yuusuf bakka jiranitti Mitikkuu Tarfaasaa deemee akka isaan qunnamu gochuun ga'een baaroo tumsaa guddaa ture. Qormaataa fi barreeffama biyya keessaa funaanuun Mitikkuu Tarfaasaa gara Jarmanii deemee Hayilee Fidaafaa waliin akka hojjetu baasii isaa danda'uun kan erge baaroo fi guddinaa tumsaa turan. Bara 1973 akka lakkoofsa Awurooppaa man'eelee duraan baaroon ijaaraman hunda biyya keessaa hanga biyya alaatti akkasumas Jeneraal Taaddasaa Birruu waliin wal qunnamuudhaan hariiroo uumuu fi marii gochuun walgahii adda bilisummaa Oromoo bu'uureessuun warra qindeessan keessaa baaroon nama kallattiin hojjete ture. Seenanii fi guci qabsoo adda bilisummaa Oromoo gaafa qabsiifame
walgahii kana irratti kanneen argaman keessaa Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii, Leetenaan Koloneel Damissee Dheeressaa, Leetenaan Koloneel Kabbadaa Qajeelaa, Abbiyyuu Galataa, Aaddisuu Bayyanaa, Leencoo Lataa, Yusuf Bakirii fi Diimaa Nagawoo warreen muraasa turan. Baaroon sochii sadarkaa fi caasaa hunda keessatti qooda fudhachuu, qindeessuu, gurmeessuu, to'achuu fi hoogganuun shoorri inni taphate hedduu olaanaa ture. Miseensota dirqamatti otoo hin bobbaasin dura sirna naamusaa eeggachuu qabanii fi iccitii isaan eeggachuu qaban qopheessee kan hubachiise Baaroo Tumsaati. Bara 1974 akka lakkoofsa Awurooppaa yeroo mootummaan Hayila Sillaasee kufee dargiin aangoo qabatu Baaroon Koree yookiin Koomishinii qaama ministeerota durii qoratu keessatti filame. Kun ammoo loltuu Oromoo waliin hariiroo gaarii akka uummatu isa gargaare. Baaroon adda bilisummaa Oromoo dhoksaan akka balaan irra hin buuneef dhaaba seera qabeessa icaat የኢትዮጵያ ጭቁን ሕዝቦች ትግል dhaaba jedhuun kan ijaarsa tokkummaa uummattoota cunqurfamoo Itoophiyaa jedhamu gaaddisa ijaareef. Akeekni ijaarsa kanaas qabsoo Oromoo qabsoo uummattoota kibba Itoophiyaa waliin qindeessuu fi adda bilisummaa Oromoof dawoo kennuudha. Baaroon hoogganaa ijaarsa kanaas ta'ee biiroo ijaarsa uummataa seene. Tooftaa kanaan ijoollee Oromoo dararamaa turan lubbuu hambisuuf itti fayyadamee ture. Taaddee birruu iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan taragani. Baaroon adda bilisummaa Oromoos ta'ee bu'uureessaa fi hoogganaa icaat qofa otoo hin taane nama waan hunda caalaa adda bilisummaa Oromoo akka ilmoo isaatitti nama kunuunsaa ture akka ta'e hiriyoonni isaa lubbuun jiran kan akka Dheeressaa Qixxeefaa ragaa ba'u. Baaroon yeroo icaat dhaabe rakkoo uummata Oromoo irra dabarsee ilaaluudhaan uummata akka Oromoo rakkatanii fi gabrooffataman fira godhachuudhaan Oromoo duukaa ijaaraa ture. Har'allee tooftaa Baaroo kanaan deemuun uummata keenya ni gargaara. Uummata kuush hunda of duukaa gurmeessuun gamnummaadha. Dhaabbilee siyaasaa Oromootiif Habashaa jala rurruuqamu mannaa sabaa fi sablammii hunda fira godhachuudhaan waliin ijaaramuun qabsoo Oromootiif gaariidha. Kana gochuuf ammoo dura ijoolleen Oromoo dhaaba isaanii walitti tokkoomsuu qabu. Bara 1976tti Baaroo Tumsaa mandheelee dhoksaan ijaare hunda sochoosuun ijoollee Oromoo qaroo bakka hundarraa qunnamuu fi walitti fiduun taa'umsi adda bilisummaa Oromoo isa dura Finfinneetti bara 1976 akka ta'uu fi sagantaa siyaasaa dhaabichaa akka mallattaa'u barruuleen dhaabichi siyaasa isaa ittiin tamsaasuu danda'u bakkalcha Oromoo kan jedhamu, kan dargaggoota ammoo warraaqa kan jedhamu, kan qaama waraanaa sagalee Booranaa kan jedhamu moggaafamee sagantaan siyaasaa dhimma Oromoo irratti akeekkate fuula tokkoon akka eegalu kan taasise murna Baaroodhaan hoogganamu ture. Baaroon sirna mootummaa jala Finfinnee taa'ee hoogganotaa fi waraana akkasumas caasaalee dhaabichaa adda addaa lafa bal'aa Oromiyaa irratti diriirsee ture. Hoogganni adda bilisummaa Oromoo garri tokko akka bahatti bobba'u kan godhes tuutuma Baaroo kana ture. Bara 1977 akka lakkoofsa Awurooppaatti Baaroon murna kutaa Harargee keessatti qabsoo hidhannoo gaggeessaa turetti gootummaan makame. Qaamni dhaabichaa dirree bahee ture rakkoo jajjaboo hedduu keessa waan tureef Baaroo Tumsaa fi Magarsaa Barii walgahii naannoo sanatti gurraandhala 1978 ta'u qopheessuu eegalan. Erga bobbaa waraana Itoophiyaa ofirraa ittisanii booda sirna dhaabichaa sirreessuu itti fufan. Haa ta'u malee okkora xiqqoo achuma mooraa dhaabaa keessatti ka'een caabsaa 1978 Baaroon rasaasan dhaamee akka wareegame ni dubbatama. Okkora mooraa sana keessatti ka'ee fi sababa isaa haga yoonaa manguddooleen adda bilisummaa Oromoo nutti himuu hin dandeenye. Garuu seenan Baaroo hin duune. Bu'uurri inni dhaabe dhalootatti darbeera. Ulfina bara baraa qabsaa'ota keenyaaf. Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla beenaa raddaa gullalle dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne. Dhaggeeffattoota keenya seenaan Baaroo Tumsaa maddeen adda addaarraa kan fudhatame yoo ta'u keessumaa nama Abdiisaa Tummee jedhaman barreeffama isaanitti gargaaramuu keenyaaf addatti ni galateeffanna. Egaa kanarraaf qabanne xumurree haga torbanitti fayyaa bulaa. Waako guutuu iyyanuun arganii biyyeen daangaa mootii walirraan taraganii Abishee garbaa iyyanuun arganii biyyeen daangaa mootii walirraan taraganii Taaddee birruu iyyanuun arganii biyyeen daangaa mootii walirraan taraganii.
Finfinneetti galla Beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla Beenaa raddaa gullalle Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Finfinneetti galla Burayyuu gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sabataa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Galaanis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Mukamis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sadafaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sulultaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla Beenaa raddaa gullalle Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni Biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni Biyya koo aalamii Wallaggarraan bunni daraare Biyya koo aalamii Jimma gubbaan bunni daraare Biyya koo aalamii Ilu gubbaan bunni daraare Biyya koo aalamii Boranarraan bunni daraare Biyya koo aalamii Harargeerraan bunni daraare Biyya koo aalamii Baree gubbaan bunni daraare Biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni Biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni Tamishin Ola kalle koche nyaachuu barre erga hoomi lammii kudina gabbar Ola kalle koche nyaachuu barre erga hoomi lammii kudina gabbar Ebbisa dunnaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragan Badodil gaasaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragan Waaqoo guutuu iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani Abishee garbaa iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani Taaddee birruu iyyanuun argani biyyeen daangaa mootii walirraan daragani Finfinneetti galla Beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla Beenaa raddaa gullalle Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Finfinneetti galla Burayyuu gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sabataa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Galaanis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Mukamis gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sadafaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Sulultaa gubbaa naannoofne Finfinneetti galla Beenaa raddaa gullalle Finfinneetti galla Beenaa raddaa gullalle Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Dhiiroo wal daganne ijoollee waliin guddanne Tamishin Biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni Biyya koo aalamii Oromiyaa jedha waliin boonaa namni amma wal jaallatu waliin boonaa namni Biyya koo aalamii Wallaggarraan bunni daraare Biyya koo aalamii Jimma gubbaan bunni daraare Biyya koo aalamii Ilu gubbaan bunni daraare Biyya koo aalamii Boranarraan bunni daraare Biyya koo aalamii Harargeerraan bunni daraare Biyya koo aalamii Baree gubbaan bunni daraare Biyya koo aalamii Biyya koo aalamii Biyya koo aalamii Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa seenaa fi seexaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina.
turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar raadiyoonii dirree shaggar